akkam oltanan jedha. Egaa ani artist Taamiraat Kabbadan jedhama. Kanan hojjechaa ture miidiyaa adda addaati. Waggaa 25f aartii keessatti baay'ee qabsoo guddaa gochaan ture. Aartii uummata Oromoo iddoo tokko akka ga'uuf tattaaffii guddaa gochaatan ture. Kanatti egaa yeroo ammaa waggaa 25ffaa koo kabajuudhaaf kunoo karaarra jira jechuun torbee dhufu gaafa akka lakkoofsa Habashaatti guyyaa 28 kabajuufanii sagantaa kanan kabajuu barbaachisummaan isaa maaliif aartiin qabsoodha. Aadaa, afaan, seenaa saba tokkoo ifa baasuu keessatti tattaaffii guddaa nama gochaa turedha. Ana duwwaa otoo hin ta'in artistoonni ana wajjin hojjechaa ture waggaa kana keessatti qabsaa'ee jira jechuun nan danda'a mataa kiyyaanii. Ana duwwaa miti immoo kan qabsaa'ee artistiin Oromoo walumaan taane afaan Oromoo iddoo tokko akka ga'uuf tattaaffii guddaa goonee jirra. Egaa kanaan immoo guyyaa kanatti uummanni Oromoo sagantaa san irratti na argame ana wajjiniin taphachaa wal barsiisaa akka waliin turru isinan affeeraa jecha. Egaa sagantaa kanarratti akkanaaf argamtan hundi keessanuu warri biyya alaallee jiraattan aartii keenyaa fi artistoota keenya haa cimsinu, tokkummaa haa uumnu, walaa haa ijaarru. Egaa guyyaa sana waa'ee seenaa kootis waa'ee maal kootis guyyaa sana ibsama haasa'een fixu akka tasaati jarri kunillee warri miidiyaa kunillee yeroo tokko na argatani. Kanaaf anillee akkanasti miti garuu guyyaa dilbataa gaafa 28 jechaadha akka lakkoofsa Habashaatti akka magaala sulultaatti irratti kabajadha waan ta'eef akka na argamtaniif isinan affeera. Galma aadaa magaala sulultaatti irratti akka naaf argamtan guddaan isin galateeffachaa isin affeeraa jechaadha.